keenya jechuudha Mohaa Sabaa wajjin Suudaan Kaartum irraa baga gammaddan baga gammanne kamisa dhufu ilmaan Oromoo hedduun kan toora Zoomiitiin isinii rabsinu irratti argaman live Suudaan Kaartum irraa jechuudha sagantaan keenya ebba waraana bilisummaa Oromoo kan cifraa maqaan Gaaddisa Marii akkasumas jaarmiyaa Gaaddisa Marii wajjin hayyoonni qabsaa'onni Oromoo hundi keessan waraana keenya cinaa dhaabbanne wanti nuti hin finne jirra bullee barii arguuf Haacaaluu Hundeessaati gumaan isaa ni baya manni Oromoo biyya keessa ala jirtan CD originala Haacaaluu Hundeessaa akkasumas qaamni YouTube Haacaaluu Hundeessaa maatiidhaaf banameen alatti koppii gootee YouTube keetiin guddifattu seenaanis si gaafata. Duraan dursee guddaa galatooma ilmaan Oromoo sabboontota qaqqaalii ilmaan Oromoo kanas jala jirtan guutuun keessanuu baga ittiin isingee ayyaana jala bultii gartee waggaa tokkoffaadhaa kan Gaaddisa Marii dhaloota hegeree baga nagaan ittiin geenye kanaaf guyyaan borma qofaan nu hafee guutuun keessanuu guyyaa kamisaa jechuudha ayyaana keenya akka wajjin hirmaannu abdii guddaa waliin qabnaa jechuudha kanaaf hundi keessanuu jechuun warra guyyaa sanii rabbi nu haa taasisu. Ayyee galatoomii. Jajjabaadhaa guyyaa hundeeffama Gaaddisa Marii dhaloota egeree jalatti warri argamtan hundi keessanuu aduu kamisaa akka nurraan argine. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya baga jala bultii ayyaana Gaaddisa Marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo waggaa tokkoffaa akkasumas eebba cifraa Gaaddisa Marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensonni gama 900tti lakkaawaman eebbifamanii jiru jechuu dandeenya jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya agarsiisa waraanaa akkasumas qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan ABO waboo mooraa zoonii lixa giddu gala kibbarra kana malees jechuudha aktiivistoota guyyaa eebba hundeeffama Gaaddisa Marii guyyaa kamisaa 9 irratti akka hirmaattan yookaan akka hordoftanii. Ayyee kabajamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo idil addunyaatti irratti argamtan hundi keessanuu eebba marsaa tokkoffaa kora Gaaddisa Marii dhaloota egeree kamisaas deemu kana hundi keessanuu akkuma beeksisa asiin dura maxxansaa turretti akka nu hordoftanii guyyaa sun tokkoon keessan nurraa nafni akkasumas miseensonni qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa warreen beekumtii qaban hundi isaanii kan irratti argamuudha kanumaafuu kabajaan isin gaafannaa. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya baga jala bultii ayyaana warroonni waamichi keenya kun isin gahe gammachuu lama waan qabnuuf tokko gammachuun keenya waggaa gahuudhaaf eebba qabna lammata waraana adda bilisummaa uummata Oromoo guyyaa gaafsaniif eebba waan qabnuuf gammachuu kana akka nu wajjin qoodamtan kabajaa fi jaalalaan isin eegganna horaa bula. Qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf Gaaddisa Marii dhalootaa jala waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf dirqama Oromummaa kootii namba yoo waadaa kanarraa maqe lafeen jaallan qabsoo sabaaf kufanii nahaa waraantu. Ayyee galatoomaa walumaan baga gammannee jedhaan waan biraa waan jedhan qabu. Gaaddisa Marii dhaloota egeree hundeeffama waggaa eebbifamuu guyyaa yoomiin kamisaa guyyaa keessaa sa'aatii 9tti daawwattoonni Gaaddisa Marii dhaloota egeree kan daawwattan hundumti keessanuu guyyaa san akka nurraa nafne akka nu wajjin hirmaattanii qooda eebbifama gaaddisa kanaa nu wajjin qoodamtan jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafanna hundumti. Gaaddisa Marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo waggaa tokkoffaa akkasumas eebba cifraa Gaaddisa Marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensonni gama 900tti lakkaawaman